Waaqayyoon balaa kana irra geessiste ergan gubadde an jechuun amma suubiitti waliin teenyee taphachaa bullee wallahi borwaan an araara nan godhaa fi afaan isaanii irraa garuu waan amma jedhe kana dhageessu afaan maatii isheerraallee afaan isheerraallee reekoordi godhadhaa waan amma jedhe kana ni dhageessani waan ta'eef halkan guutuu wajjin taa'aa bullee suubii salaannee isheen dhattee rafteen illee bakkuman taa'ee waa barreessaa ture bakkuman taa'ee waa hojjechaa ture achuma rafee hirminatti dhufee jennaan daqiiqaa 20 booda waan irratti ta'e hin beeku. Bakka jechuun ibsaan na qabatee ofii koo wallaalee jireenyi koo hundumtuun harkaa badee bakka mana gubateen see ibsaadhaan see kana yoon seene narratti gooti jedheellee hin amanne. Sana booda billaadhaan mucaa koo waraanuudhaaf gaafa jettu obboleettiin koo jalaa miliksiteetu mana warra ollaa geessitee meeshaa wajjin kan isheen qabamte mucaan kun. Garuu ilmi namaa barbaadee hin dogoggoru. Waan dogoggorsutu jira. Shiixana haa ta'u, miira haa ta'u, waan fedhe haa ta'u, waan dogoggorsutu jira. Ani hintala kana hamma har'aatti himatatti baneera. Himatatti hin banne bara. Utuu himatatti banne daqiiqaa tokkotti mana hidhaatti dabarsee akka callee waggaa 16 15 hiisuu nan danda'an ture. Garuu maa inni an ilmi namaa kun gaafa dogoggoru eenyuun haa ta'u ejjennoo koo duriiti kun kiristaana yeroon turellee ammallee yeroo ejjennoon kun guddaan namni tokko gaafa dogoggoru waan sababa ta'ee dogoggorseetu jira. Diinarraa haa ta'u, shiixanaa haa ta'u, waan biraatu duuba jira haa ta'u, wallaalummaarra haa ta'u sababatu jira. Himatatti hin banne hammarraatti maqaa ishee hin dhoofne waajjira poolisii irti. Abbaa langaatti hin binne hammarraatti, abukaattootti hin binne hammarraatti. Nagaashee jiraachaa jirti, firishee dhaqee gaafachaa jira. Himatatti banee mana murtii dhaabeetti murteessee intala kana hiisisuu dadhabeetti hiisisuu hin dadhabne. Maanni garuu guyyaa tokko ta'u guyyaa lama ta'u intalli kun mucaa koo wajjin dadhabdeetti. Mucaa koo naa baateetti gaafan sagantaa biyya garaa garaarra ture mucaa koo kan na ajjeesu kan mucaa koo ajjeesu maltu tarkaanfii kana irratti fudhatteetti. Utuu mucaan koo du'ee ta'e hanarra lama taanee duuna ture. Digalee kana gatii yaaduuf hamma har'aatti waa'ee intala kanaa ol kaasee dubbachaa jiru. Mana yaalaa keessa taa'e illee gaafa nama tokko qabdi. Warra jala deemtanii baasii hin baaftaa minaamin jettanu. Humnaan la keessa taa'ee namoonni wantoota garaa garaa kaaf isaan dubbatan. Obboleessa koo olaanaa gaafadhu warra jala deemee baasii hin baaftaa minaamin siin jedhu yookiin kumeessee jala dhufanii maqaa islaamaatiin yookiin maqaa kiristaanaa baafatanii dhufanii miira keessa si galchuudha waasii barreessanu. Wallaahi mucaadhaafis hin yaanne atuu ilma namaati. Xiiqiin wanti ta'u hin jiru. Eenyunu dhimmi seeraa fi dhimmi miira adda addaa. Kanaafuu ati amma maal godhata mucaa keetti si rakkatte sana ndagatini shayxaana jira jechuudha dhugumaa. Ilmi namaa jaallatee nama ajjeesu. Ilmi namaa jaallatee nama ajjeesuu dhiisi ofiyyuu ajjeesaa bara. Shayxaana waan jedhamu. Nama ajjeesuu komeenti nama laalii fitan. Tadi arrabsitanu waan hin taane dubbadhee isinis qayyamurra dhaaba. Kottaa jandaan. Waan islaama ta'eef namni na gargaaree jiru. Islaamummaatti dhufee nama gargaaraan ture gatii kaffalaatu. Waan islaama ta'eef abdii islaama taate jedheetu namni na gargaara. Hamaatu narra ga'e balaatu narra ga'e. Hamaan narra ga'e kanaaf namni hundumtuu naa dirmate miti obboleessa koo islaamaati naan jedhe. Malee abdii islaamatti dhufte jedhee namni na gargaaree jiru. Hamaan isin irra hin ga'in waan isin hojjettan hundumtuu keeriin isin adeemitu. Agargaartanii bakka waan gaarii hojjettan hundumaa keessa deebitanii laakina deebitanii hin xureessinaa bakka gaarii hojjettanii ittiin balleessinaa gaarummaa keessanii. Kanarraan kanaaf immoo erga rabbiin koo hodhu jedhee naa kenne madaa kanas madaa koo wajjin nan jiraadha. Kaleessa dhokfadheen jiraachaa ture namoota tuttuqee miidiyaatti nu yaaseen malee dubbatachaa hin turre maal ji'a lama guutuu mana keessa taa'an ture miti madaa kana baadhe. Maaliif madaa kana wajjin rakkata jedhanii kan na baasees warra amma miidiyaa irraa iyyaa jiru kanadha. Maaliif madaa kana wajjin jiraata jedhee kan na baasee warra miidiyaa kanarraa iyyaa jirudha. Ji'a lama guutuu nan madaa jedhee dubbadheera. Taa'aan jira mana koo keessa calluma deemu. Inna erga rabbiin kun naa kenne ayyaalamu hin yaalamin rabbii kun naa kenne alhamdulillah qabadhee nan jiraadha. Rabbii koo galateeffadha. Yoo barbaade illee naan ajjeesu rabbi madaan kan biraadha. Ammalee nan socho'aa nan nyaadha nan dhuga mucaa koo nan gargaara. Ittan uffisarraan ni kadanda'eera. Yoo barbaade immoo naan illee ajjeesu rabbi waan barbaade haa godhu. Garuu isin na dhiisaa bakka. Wallahi hindu. Wallahi isin na dhiisaa. Angara kootini tunan tokko naa seenuu waa tokko si gaafachuu barbaada. Obboleessa koo abdii wallahi wanta dhamma dubbattee kaate natti dhaga'ame isuma dhuguma. Rabbiitu abbaa barbaade islaamummaa kenna abbaa barbaade raasa fudhata jette dhugaadha. Anuu kaleessa jedheera. Eeyyee abbaa barbaadeef kenna abbaa barbaadeedha. Ati immoo akka obboleessa tokkootti akka obboleessa islaamaa tokkootti jollomeen jira. Afoona lillaa footoo kee fayyadamuu kootiif footoo kee kaadhee haasa'uu kootiif dhimma obboleessa keettiif sitti fiduu kootiif
gara kooti rabbi rasuuli jedhiiti afootuma jedhi. Dhiifama guddaa. Akkayyuu beeku galatoomi wallaahi. Dubbaduu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Buleessu afootuma jedhi. Abshir bakka rabbi si fadhiisu si dhiiseen jira qaaliku. Abdii obboleessa keenya Waalaikum salaam warahmatullahi rabbi si haa fayyisu. Fayya kan kee guutuu rabbi si haa deebisu. An viidiyoo tokko illee hojjedheen ture kaleessa. Maaliifi nama kamiin iyyuu aksidentiin tokko hin mudataa akkam beekamnetti rabbiin waa eegu. Ilmoo ofirraa ta'uun isin madaa haadharraa ta'uun abbaarraa maduun hin ta'a. Wanti sheexanni hojjetu tokko hin beekamu yeroo balaan tokko namatti dhufu. Sheexanni waan baay'ee hojjeta. Nama dadara. Innaa rakkoo kaleessa irra ga'erraa arraba keessan kanatiyyuu namicha kana gubaa jira. Irraa dhaabbadhaa jedheellee viidiyoo hojjedheen ture wallaahi. Maaliif kun kana wantan siin jechuu barbaadu immoo tokkoffaa namni miira keessa si galchee waa afaanii si baasa. Waafaani yeroo si ba'ee jedhu immoo waan ati gaarii kaleessa dubbataa turte caalaa waan badduu tokko afaanii yeroo si baate seetiyyuu addunyaa kara naannoftee gabaarra deemte. Kana waan taateef ati akkuma kaleessaatti saba si bira dhaabbate, Oromoo si bira dhaabbate, Musliimas haa ta'u, Kiristaanas haa ta'u ati galateeffachuurraa boodatti hin jedhini. Ammas immoo abbaan rakkoo kan kee kun wanta ati keessa jirtu kun rifachiisu si gargaara, si yaallata. Oromoon miliyoona 80 gadi miti. Innaa birri miliyoona 16 bu'e 17 bu'e jedhamaa ture xinnoodha kun. Sanaa ol si buusee ammayyuu taanaan Oromoon si yaallachuu danda'a obboleessa keenya. Saba bal'aa qabna, lafa bal'aa qabna, uummata bal'aa qabna gararta rabbiiti. Kanaafiyyuu kana waan ta'eef iyyuu haamileen kee akkan tuqamne siin jechuun barbaada. Akkasii galatoomaa. Warfin argadhu obboleessa kootillee galatoomi. An waan an dubbadhee darbuu barbaadu baay'een turu mu beeko. Dhiifama deekaa tokko ijoollee kennee tarii nurraa dubbannaan. An lamaffaan dubbadha. Lamaffaa ittiin deemaa suuraan dubbadhee jira. Naalaatti mu kanarraan kana filugumaan galata hawaasa koo balleessee illee hin beeku hin balleessin illee barreeffamaan yeroo hundumaa galatooma ulfaadha as geenyaan jechaa deemaa jira. Waan hojjetames guyyaa tokko evidensiidhaan ragaadhaan walitti deebina. Har'a hundumti isaa darbu jenneeti ilmi namaa maallaqa namarra gashaa hin baasaa hojiitu jira hojjettootatu jira maalootu jira isa kana inshaallah walitti deebina akka nama barateetti miiraan haasa'urra miira keessaa baane nama taane haasofna jedheen dhiise waan hundumaa amma miiratu haasa'a waan ta'eef haasa'uun barbaachisu kanarraan kan hafe mu beeku waan namatti hin himne waan sitti mu barbaadu warra azila jirutti illee himu kanan barbaadu mucayyoon balaa kana irra geessiste ergan gubadde an jechuun amma suubiitti waliin teenye taphachaa bullee wallahi borwaan an araara nan godhaa fi afaan isaanii irraa garuu waan amma jedhe kanan dhageessu afaan maatii isheerraallee afaan isheerraallee reekoordi godhadhaa waan amma jedhe kananii dhageessani waan ta'eef halkan guutuu wajjin taa'aa bullee suubii salaannee isheen dhattee rafteen illee bakkuman taa'ee waa barreessaa ture bakkuman taa'ee waa hojjechaa ture achuma rafee riminatti dhufee jennaan daqiiqaa 20 booda waan irratti ta'e hin beeku. Bakka jechuun ibsaan na qabatee see ofii koo wallaalee jireenyi koo hundumtuun harkaa badee bakka mana gubateen see ibsaadha.